Dhalattoonni Oromoo hedduun isaanii sababoota adda addaan biyyaa bahuun biyyaan baa jiraachaa jiru. Jijjiiramoota biyyattiitti mul'achaa jiruun baay'een isaanii uummata ofii deebi'anii deeggaruuf fedhii horataniiru. Aadde Aanee Ajjamaas dhalattuu Oromoo Yuunaayitid Isteet kutaa bulchiinsa Minisootaa jiraatan yommuu ta'u, dhaabbata deeggarsa namoomaa Alaayit jedhamu keessaa hojjetu. Guyyoota 10f deeggarsa kennuuf gara Itoophiyaa kan dhufan yommuu ta'u, iddoowwan haala mijataa hin qabnee fi bishaan qulqulluu hin argannetti meeshaa bishaan qulqulleessu gumaachaa jiru. Kana malees barattoota shamarraniitiif meeshaa yeroo laguun isaanitti dhufu qulqullina isaanii ittiin eeggatan gumaachaa gaafa baadiyyaa bu'u ijoolleen ku'an bitnee isa haayilaandii asitti jettan sana dhugna. Ijoolleen baadiyyaa immoo ijoolleen firoota keenyaa immoo lagarraa dhugu. Baay'ee garaana nyaate. Garaagarummaan ijoollee koof ijoollee kana gidduu jiru opportunity malee namni akka namaatti tokkuma. Kanaaf maalan gochuu qaba isa jedhurraaniin deebi'ee bishaaniin baasee akka dhuunfaatti bakka bishaan immoo baasuu hin dandeenyetti filtreeshinii amma argitee kana lagarraa bishaan waraabanii mana keessatti yoo xiqqaate illee bishaan qulqulluu burcuqqoodhaan waraabbatanii akka dhuguu danda'aniif akka dhuunfaatti jechuudha. Qooda lammummaan an qabu ba'uufan fide. Kan biraa immoo akkuma argitan biyya kanatti moodeesiin kun reusable paadiin rakkisaadha jedhan. Ijoolleen baay'een keessattuu kan mana barumsaa dhiistee baatu ijoolleen durbaa sababni inni guddaan sababa kanaati. Tokkoffaa gatii isaa danda'anii hin bitatanii lammata odeeffannoo isaayyuu qaban. Lammatamu waan laguu kun akka waan salphitti fudhatamuu fi ijoolleen hin qaanoftii waan akkasii gaafatti dhufu torban tokko caalaa mana turtee jechuudha. Mana barumsaa misii gooti. Sababa kanaan ijoolleen keenya durbaa keessattuu bakka fagoo warra jiran amma bakka itti dhufne argitanii miti kiiloomeetira meeqa baadiyyaa keessa gallee naannoo Karrayyuu Fantaallee kana jirra. Yeroo jalqabaaf waan akkasii akka arganidha kan natti himaa jiranii. Isaan kun immoo amma akka miidhaman beeka. Kanaaf ijoolleen kun mana barumsaa turuu akka qabanii fi akka nama tokkotti anaadha ijoollee lamaan qaba rakkoo kana nan beeka. Kanaaf akka nama tokkotti waan an danda'uun godhaa jedheen dhufeega kana gochaa jira. Aadde Aanneen rakkoo hawaasaa kana hubadheen ga'ee koo ba'achuuf dhufe dhalattoonni Oromoo biyyaan baa jiraatanis lammiilee isaanii haala hin mijanne keessa jiraniif waan danda'an gumaachuu qabu jedhan. Hangaa dhaamsi koo afaanii miti hojjedhee agarsiisaan jira. Guyyaa 10 piroojeektii 10 hojjedha jedheen dhufe akkuma argitu guyyaa tokkotti waan 2-3 faan hojjetaa jira. Amma bakka 4 geenye miti waan 4 hojjenne Fantaallee Karrayyuu kana keessatti kaleessa akkasumaan oolee ergan dhufe guyyaa 5tti fakkaata waan 5 caalaan hojjedhe ganama gabaan deemaa waan bitaa galgalammoo iddoo tokkoon deemaa warra buqqaanii illee amma naannoo Bishooftuutti qubatan jiru naannoo Dukamitti qubatan jiru achillee dhaqeeratti illee hin deebi'a gara Amboon deemaa jira amma immoo gara naannoo Shawaa keessattis waanuma kanaaf jechuudha. Baadiyyaa isaan immoo qotee bulaa akka isaan kun illee baay'ee deddeemu miti isaan sun immoo amma sanayyuu fagoodha. Bishaan rakkoon bishaanillee asis jabaadha. Achis deemee isa argitan reusable paadii kanas hiruufan deema. Egaa deemsa kutannoo barbaachisa. Kan biraa ergaanaan dabarsu akkuma siin jedhan hojiidhaan dabarsaa jira. Kanaafanii mee ilaalanii anneen akka nama tokkotti haati ijoollee biizii namni taate kuni kana gochuu dandeessi taanaan namni kana gochuu hin dandeenye hin jiru lammii keenyaaf. Dhimmi hawaasummaa hedduu waan irraanfatamaa jiru natti fakkaata. Kanaaf hundumtuu waan kana irratti silaa bobba'e rakkoo masa xiqqoodha innee tuffannu sanaaf furmaata argamsiisaa deemna jedheetiin abdadha. Barattoonniif namoonni deeggarsa argatanis deeggarsa argatanitti gammaduu himuun Aadde Aannee galateeffataniiru. Amma erga arganne waan inni roobe itti naqannee ittiin qararannee hoggaasan immoo qulqulleeffannee bishaan qulqulluu dhunnee yaannee qalbiin teenya amma itti gammadaa jirti. Yaa ulfaatanii yenna gananni waan tokko namaa kenne galata isaa Rabbi bira haa ga'uufi jenna. Galatoomaa. Ammallee jiraadha ammallee kana caalu nuuf fiduu dandeessan jechuudha hoo jiraannu hundaan waa jiraachisu. Meeshaan kun yeroo isheen nutti agarsiiftu baay'ee meeshaa nama fayyadudha. Akkaatuma isheen nutti himteen fayyadama jedheen karoorsaa jira. Kan nuuf fidu isheetiif gammachuu guddaatu nutti dhagahame baay'ee galatoomtu jenna.